Jirra jirtuu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya nagaadhaa galata waaqayyo nagaa keenya baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha. Egaa baddanii jechuun keessaan hin oolu jechuudha warreen nu jaalatanii galata waaqayyo kinoo as geenye jirra. Iddoon kun iddoo qulqullummaa yookaan mana amantaati jechuudha. Maaliif asitti argamte jechuun keessan hin oolu egaa guyyaa 40tti jechuudha kan kiristinnaa ka'u dhiirri shamarri immoo amantaa keenyatti 80tti kan kaatudha. Ani guyyaa 40tti jechuudha kiristinnaa kaasuuf dhufne jechuudha iddoo kana dhugaa dubbachuuf taanaan kinoo waleedhanis wal argine ilma kiyyallee ishiin narraa fudhattee jirti jechuudha. Baay'ee namatti tola. Baay'uma nutti tolee jira jechuudha. Egaa warroonni guyyaa kiristinnaa tillee nyaannaa nutti himi guyyaa kiristinnaa warreen jettanii kinootii nagaadhaan mana kiristinnaa keenyas nagaan kaafannee gara mana keenyaa galaa jirra jechuudha. Egaa kiristinnaa immoo jechuudha ilma kiyya kan fudhate waleedha. Egaa namni halaalarra taa'ee waa hedduu wajjin hojjete tokko hidhata wayii qabaatu malee namni wal gata jechuudha. Halaalan namni wal barate halaalatti hafuu danda'a waan ta'eef hiriyaa gaariin yeroo gaarii waliin dabarsu tokko hidhata wayii osoo qabaatee waan itti wal gaafatu osoo qabaatee gaariidha. Nutis immoo waluma gaafachuuf jechuudha kan kana gooneef malee waan biraatiif miti jechuudha. Egaa kana gooneef jechuudha maaliif abbaa manaa waleetitu mucaa koo kiristinnaa kaasee walumatu kaasee kanaaf hidhata wayii gaafa walitti qabaanne yookaan waan xiqqoo wayii gaafa nu jidduu jiraate waliin gannu yookaan immoo halaalumaan tariitii wal gatuu dandeenya waan jedhu wayiiti aan akkasitti yaada. Egaa kana qofaa miti jechuudha. Egaa namni tokko kan wajjin hojjechuu danda'u biyya ormaa keessatti wal baratanii amma immoo biyya keessattis kan hojiilee gaggaarii wajjiniin hojjennaa viidiyoos waan hundumaa argitanii viidiyoo qofallee osoo hin ta'in jireenyumaa iyyuu wajjiniin jireenya Itoophiyaa kana wajjin injifachuuf hojiilee garaagaraa wajjiniin hojjechuu fi karoorsaa jirra jechuudha. Egaa waaqayyoon achiin nu haa ga'u malee waa hedduu karoorsaa jirra. Waa wayittuu kinoo haala kanaan milkoofne jirra isiniin jenna. Mastuus ergaa akkasuma jechuudha. Mastuunis jechuudha nu bira jirti. Egaa nu sadeen jechuudha waa baay'ee wajjin hojjechuuf karoora qabna. Egaa waaqayyoon karoora keessan galmaa isiniif haa ga'u jedhaatoo baga of koltallee asumaan naan jedhaayee warroonni amantaa kiristaanaa taatan jechuudha. Egaa baay'ee bareedna mitiiree akkanatti gaafa deemnu hedduu bareednaa nutti tolee jirra jechuudha. Hundi keenya egaa warri nuuf gammaddanii guddaa hedduu galatooma isiniin jedha. Kana fakkaannaa akkam babbareennamee ilaala baay'uma bareedna isiniin jenna. Saamuun ammoo badeen ture jechuudha. Baduu kootiif dhiifamaa dhufna jechuudha. Viidiyoo waan gaggaariidha nama booda lolli hin jiru wanni takka hin jiru. Viidiyoo babbareedan dhufuu dandeenya isiniin jedha. Maaliif hojii keessatti lolli kanuma jiru jireenya keessatti wal loluun kanuma jiru. Demmoo deebi'anii haraaramuunis deebi'anii wajjin jiraachuunis jira jechuudha. Namni dogoggora wal lola wal dhaba gaafa wal dhabe immoo ni haraarama jechuudha. Egaa kan araara jibbu immoo hin jiru jechuudha. Arrii tanarra yoo seexana hin ta'inii isatu qofa kan jibbu malee namni araara jibbu hin jiru isiniin jedha. Immoo wallollee akka wallolleettis hin hafnus araaramaatuma wallolaatuma kun jireenyuma ilma namaa kamiiyyuuti jechuudha. Namni tokko waliin lolu yookaan immoo akkuma gaafuma jalqaba wal barurraa akkasumatti wajjin jiraata jechuun soba jechuudha. Keessattuu namni wajjin hojjetu hojii irratti wal dhabuu danda'a.
yaadan gargar ta'uu danda'a namni. Kana irratti wal dhabuu danda'a waan ta'eef egaa kun haarawaa miti isiniin jechuu barbaade walumaa galatti waanuma jirudha. Egaa turtiin keenya saamuuna kanaa kanuma fakkaataa kanumatu nu bachisiise jechuudha. Ammaaf immoo deebinee jirra jechuudha. Hin dhufnaan deebina viidiyoo haaraa akkasumas viidiyoo babbareedaan wajjin hojjechuudhaaniin wanta nama aarsullee osoo jiru immoo sin bashannansiisuudhaaf viidiyoolee baay'ee hojjechuu dandeenya. Isin immoo hanga san laayikii, sheerii, sabskiraayibii, koomentii nu gochaa nu jajjabeessitan wantoota gaggaarii waan irraa barachuu dandeessan waan gaafa galtan irraa baratta wayii hojjechuu dandeenya jechuudha. Kana fakkaanna oraanuu bulaa.